Akka mooltaan hordoftoota Oroo Kids Akaadaamii irraa barnoota keenya kan IT boqonnaa shanaffaa qabannee dhiyaannee irra jechuudha. Boqonnaa shanaffaa kana irratti security and safety of computer ka jedhudha ka argannu jechuudha. Kana jalatti wantoota bal'aadha ka jiranii. Isaan keessaa inni jalqabaa shan tuqaa tokko irratti argannu care for a computer ka jedhudha jechuudha. Yookiin eeggannoo nuti kompiitaraaf taasisuu qabnu maalidha ka jedhudha jechuudha. Do you know how to protect a computer? Jara computer akkamiin akka protect gochuu dandeenyu eeggachuu dandeenyu beektaa akkamiin eeggattaa ka jirudha. Sanneen gaa maal akka ta'an bal'inaan ilaallachuudhaas jalatti improper use of the computer is dangerous for the health of individual users and the safety of the device itself. Sirnaan ka hin fayyadamne yookiin improper bifa ta'een hin fayyadamnu taanaan dhiibbaa qaba jechuudha. It is dangerous for health. Fayyaa nama dhuunfaa irratti yookiin fayyaa nama fayyadamu sana irratti dhiibbaa ni qabaata yookiin miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo nama sanarra qofaa osoo hin taane illee divaayisii yookiin immoo wanta inni itti fayyadamu sanatti illee dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Improper using yookiin immoo sirnaan fayyadamuu dhabuun jechuudha divaayisii kompiitara keenya. Sitting at the computer for long period of time will have an impact on the health of the users. Akkuma kana jechuudha kompiitara fayyadamnu tokkorra yeroo dheeraa akka dabarsinu yookiin yeroo dheeraa ka fayyadamnu yoo ta'e dhiibbaa nurraan ga'uutii danda'a jechuudha. Fayyaa keenya irratti dhiibbaa nurraan ga'uutii danda'a jechuudha. Isaan kun maal akka ta'anis gaa such as health problems include back pain, dhibee dugdaa nutti kaasuu danda'a yookiin nutti dhumuu danda'a jechuudha yeroo bal'aa akka teenyu yoo ta'e. Stiff neck yookiin immoo dadhabbii yookiin immoo miidhaa walitti kottoonfachuu mormaallee ta'uu danda'a. And the shoulders akkasumas qoleen keenya shuntuuruu yookiin walitti kottoonfatee bakka tokko taa'aa sochii malee bakka tokko taa'aa yoo turru ni miidhama jechuudha. Also sore hands and wrists and tired legs, miilli keenya nu dadhabuu danda'a. Harki keenya illee bakka tokko taa'aa ooluunsaa dhibee biraatiif nu saaxiluu danda'a. Irree keenya illee nu miidhuutii danda'a jechuudha. Bakka tokko kompiitararra callisnee akka taa'aa oolu yoo ta'e. Inni adda biraan which are usually referred as precautions yookiin immoo akka of eeggannootti wantooti ta'an ni jiru jechuudha. Kompiitara yogguu fayyadamnu should be followed to prevent damage to computer or injury to people. Wantoota akka guideline-itti ta'an kanneen yoo ka hojiitti hiiknu yoo ta'e maalirraa prevent of gochuu dandeenya? Kompiitarri keenya akka miidhamne gochuu dandeenya. Ofii keenyaanis immoo akka dhukkubne biroon nu hin qaqqabne taasisuu dandeenya jechuudha. Warreen kun yookiin immoo of eeggannoowwan jalqabaa warreen jedhaman kun maal fa'i ka jedhu akka asii gaditti saanduqa kana keessatti argaatii jirra jechuudha. Before cleaning any electrical equipment kompiitara keenya osoo hin qulqulleessuu hin jalqabiin dura yookiin immoo wantoota elektirikii hojii wal qabatan naannoo kompiitara keenya jiran qulqulleessuu osoo hin jalqabiin dura make sure that is switched off and unplugged from the power source. Kompiitarri keenya yookiin immoo electric poweriin kutaa nuti keessa jiru sana keessa jiru poweriin isaa ofii ta'uu cufamuusaa fi akkuma kana immoo power cablein buqqa'uusaa yookiin manarraa gara kompiitara keenyaatti ka fidu ta'uu danda'a. Mana keessa gara divaayidariiwwan adda addaatti deemu ta'uu danda'a. Sana amplaa gochuu yookiin immoo irraa baasuu dagachuu hin qabnu jechuudha. Kompiitara yookiin naannaa elektirikii sana qulqulleessuu yogguu barbaannu. Inni dabraan allow certain equipment such as monitors and laser printers. Wantoota kanneen equipmentiiwwan kanneen maal gochuutii qabna? Akka isaan hojii hojjetan taasisuutii qabna jechuudha. Monitariin keenya sirnaan akka hojjetu gochuu, printeriin keenya sirnaan akka print godhu mijeeffachuutii qabna. To cool down and lose their capacitance or charge before cleaning them before at least 30 minutes. Osoo qulqulleessii yoo xiqqaate immoo dursinee daqiiqaa 30 cufnee erga turree booda gara qulqulleessuutti deemuu qabna jechuudha. Akka isaan dandeettii isaanii gadi hin buune yookiin hin dadhabne taasisuutiidhaaf jechuudha. Some equipment such as power supplies and monitors use high voltages which dangerous for anyone. Materiaaliiwwan tokko yookiin immoo equipmentiiwwan naannaa elektirikii keenya jiru elektirikii yookiin kompiitara keenya jiran yookiin monitarii keenya bukkee jirani volteejiin isaanii haayidha taanaan balaa kompiitara keenya irraan ga'uu danda'u, divaayisii nuti fayyadamnu irraan ga'uu danda'u jechuudha. Sanallee regulate gochuu yookiin immoo check gochuu danda'uutii qabna jechuudha. Therefore it should only be maintained by specially trained people. Yoo sanan taane humna ibsaan naannoo kompiitara keenyaa dhufu humnaa ol yoo ta'e kompiitara keenya irra miidhaa geessuu danda'a. Chaarjariiwwan keenya irra miidhaa geessuu danda'a waan ta'eef yoo ofii sirreessuu hin dandeenyu ta'e nama waa'ee sanaa beeku ogeessa finnee sirreessisuun dirqamadha jechuudha. Inni kun precautionii yookiin akka
important gees akka guideline-itti kan nuti fudhachuu dandeenyudha jechuudha wantoota amma kaasne kana jechuudha. For cleaning computer equipments, please use only specified designed cleaning tools. Computer keenya gaa qulqulleessuu sun jalqabeen dura maal taasisuutii qabna jechuudha. Materiaalii ittiin qulqulleessinu wanta sirrii ta'ee qabaachuutii qabna yookiin wanta sanaaf qophaa'e qulqulleessuu sanaaf qophaa'e fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Unsuitable cleaners may yoo wantoota nuti ittiin qulqulleessinu proper hin taane yookiin immoo isa duukaa hin deemne yoo ta'e wantoota kanneen qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Cause fumes which are dangerous to inhale. Elektirikii uumuu danda'a yookiin immoo abidda uumuutii danda'a jechuudha. Also ho'ina adda addaa uumuutii danda'a. Damage the plastic used in computer hardware. Akkuma kanas immoo eeriyaawwan pilaastikii kompiitara keenya irra jiran irratti miidhaa geessisuutii danda'a jechuudha yookiin hardweeriiwwan kompiitara keenya biroo irratti miidhaa geessisuutii danda'a. Dabalataan not be effective to clean. Qulqulleessuuf illee nuu mijataan ta'uu jechuudha maateriaalii nuti itti fayyadamnu sun yoo ka properii ta'e yookiin immoo ka isaaf qophaa'e miti ta'e wanneen kana nurraan qaqqabsiisuutii danda'a jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. In addition to the above precaution methods to avoid dangerous physical hazards from happening, we should also wantooti amma olitti kaafne kun akka precautionitti yookiin akka akeekkachiisaatti wantoota nuti olitti eerre kun gara gadii kanattis immoo balaa biraa akka hin qaqqabsiifne waa ittisuudhaaf wantooti nu gargaaruu danda'an choose a safe and healthy workplace. Bakka hojiif mijataa ta'eedhaa fi wanti bakka safe ta'e ta'uu qaba jechuudha. Also identify and access the risks of hazards in the workplace. Maal adda baasuu qabna? Access the risks of hazards in the workplace. Wantoota riskii kaasuu uumuu danda'an yookiin balaa uumuu danda'an naannaa kompiitara keenya jiran adda baasuun nurra jiraata. Follow manuals. Dabalataan immoo maanuwaalii yookiin gaadlaanii qajeelchituu kompiitara keenya beekuun nurra jiraata jechuudha. Hordofuun nurra jiraata jechuudha. Sana hordofuu jechuun kompiitara keenya yeroo akkamii cufnee erga cufnee maal cufuu qabna si jedhu yeroo akkamii banuu qabna yeroo akkamiin qulqulleessuu qabna kanneen jedhan kana adda baasnee beekuun nurra jiraata jechuudha. Apply occupational health and safety requirements. Wantoota fayyaa keenya wajjin wal qaba fayyaa irratti xiyyeeffatanii fi wantoota safety requirements yookiin immoo barbaachisummaa ulaagaa barbaachisummaa waan sana qulqulleessuuf nu gargaaran hojiitti hiikuun nurra jiraata jechuudha. Wantoota ittiin qulqulleessuu qabnu isa sirrii fayyadamuutii qabna. Also sun fayyummaa keenyaafis gaariidha. Kompiitara keenyas immoo haalaan maaneej gochuudhaaf mijataa ta'a jechuudha. Warreen kana haala kanaan ilaalleetii jirra jechuudha. Ka itti aanii jiru safety science and hazards. Mallattoowwan isaan kun safety science kanneen jennu mallattoowwan of eeggannoo fi balaa irraa kamiin of eeggachuu akka dandeenyu kanneen nuuf ibsanidha jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan gara gadii kanatti ni ilaalla. Safety science and symbols show dangerous areas in and around the computer laboratory to alert students and staff members. Namoota kutaa laaboraatoorii keessatti fayyadamanis haa ta'u barattoota kutaa laabiis haa ta'u barsiisota kutaa laabiitti fayyadaman maal ka gochuu danda'udha ka akeekkachiisuu yookiin immoo akka isaan of eeggatan simboolii agarsiisuu danda'udha jechuudha. Bifa suura xixiqqaatiin kan naanna'ee maxxanfamee jiru garuu salphaatti ergaan isaa maal akka ta'e ka irraa hubachuu dandeenyudha jechuudha. Safety sign and symbol kan nuti jennu kuni wantoota naannoo sanatti dangerous ta'an irraa akka of eeggannuuf ka akeekamee qophaa'ee jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo akka kanaa yoo argine maal godhaa jechaa jira maaskii uffadhaa yookiin wiir maask ka jedhudha jechuudha. Kutaa laabii keessatti bakka sana yoo deemnu maaskii uffachuun nurra jira. Mana yaala adda addaa keessatti suura akkanaan argina jechuudha. Maal godhaa jechuudha eeriyaa sanatti maaskii uffachuun dirqamadha jechuudha. First aid yoo balaan xiqqoo wanti xiqqoon nu kute yookiin nu mure yookiin immoo waan ta'e yoo nurra ga'e first aidins jiraachuu qaba jechuudha. Emergency waan sana fix gochuutii dandeenya yookiin furuu dandeenya jechuudha probleemii ga'e sana. Kunis mallattoo kutaa laabii keessatti nuti argannudha. Eye protection. Eye protection kun illee kompiitara yogguu fayyadamnu ija keenyaaf of eeggannoo taasisuun nurra jiraata. Kanaafuu eye protection yookiin immoo eye glassii fayyadamuun nu irra jiraata jechuudha. No smoking. Mallattoo kana immoo mallattoo sigaaraa argaa jirtu fayyadamuun dhorkaadha jechaarra jechuudha. Mallattoo akkana arginaan bakka sanatti naannaa kanatti xuuxuun dhorkaadha akka jechuuti jechuudha. Also watch your step. Akka amma argaa jirtan kana nama kana gufatee waan kufaa jiru fakkaataa jira jechuudha. So yogguu deemtu of eeggadhu jechaarra jechuudha. Kutaa sanatti yookiin bakka sana jira wanti akkanaa taanaan wanti miila kee kuffisuu danda'u waan jiruuf ilaallataa deemii akka jechuudha jechuudha. First safety sign warreen jennu kana keessaa inni kunis sadda biraadha. Hearing protection.
naannaa sanatti immoo sagaleen nu jeequu danda'u ka jiru yoo ta'e maal fayyadamuun akka qabnu nu agarsiisa. Kun immoo wire headsetii yookiin immoo earphoneewwan akka fayyadamnu nu akeekaa jira yookiin kallattii nu kennaa jira jechuudha. Mallattoo kana yogguu arginu inni adda biraan fire extinguishers. Fire extinguishers kun balaan abiddaa tasa yookiin tarii kaka'u yoo ta'e oksijiinii qophaa'ee jirudha jechuudha. Maal gochuudhaaf balaa sana balaa geessina dhaamsuudhaaf yookiin bakka sanatti adda kutuudhaaf kan nuti gargaaramnudha jechuudha. Kunis naannaa sanatti kan argamu taanaan safety extinguisherii yookiin immoo oksijiiniin qophaa'ee jiraachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Slippery floor. Bakka kan immoo lafi kun ni mucucaataa ka jedhu nu agarsiisaa jechuudha. Yookiin kophee tuffatteertu smuuziidha taanaan lafa hin qabatu taanaan kufuu dandeessa, of eeggadhu mallattoo jedhudha jechuudha. Akka amma argaartan kana asii tuqaa lama argaartu mucucaatee akka kufaarutti act godhaa jira jechuudha. So this is show us slippery floor. The last one is electrical hazard. Mallattoon akkanaa akka jiru taanaan balaan elektirikii qaqqabuu waan danda'uuf naannaa kanarraa siqii akka jechuudha. Mallattoon kun naannaa jirutti siquun nurra hin jiraatu jechuudha. Warreen amma ilaalle kunneen bal'inaan safety science in laboratoryidha. Kutaa laboratorii keessatti in or out of the lab balbala yookiin naannoo sanatti haa ta'u eeriyaa kompiitaraatti kanneen argineen maal ta'uu isaanii beekuu qabna. Safety isaanii ta'uu isaanii adda baasnee beekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. The best way to care for our computer is to provide it with basic care. Kompiitara keenya sirnaan fayyadamuudhaaf yookiin haalaan wanta barbaadnu akka access goonu gochuudhaaf maal gochuu nurra jiraata? Xiyyeeffannoo kunuunsa barbaachisu kompiitara keenyaaf gochuu. Yogguu cufnu akkaataatti cufnu bifa sirrii ta'eedhaan, yogguu bannu bifa sirna isaa eeggateen banuutti nurra jiraata. Akkaataan qabannaa kompiitara keenyaa it's too important. Baay'ee umurii kompiitarri keenya nu tajaajilu akka dheeratu gochuuf nu gargaara. Chaarjii kompiitara keenya yogguu goonu bifa kompiitara keenya fayyadamuudhaafne yogguu cufnu chaarjii gochuun akka nurra jiraatu. Warreen kun maalla keeriidha yookiin basic cares warreen jennudha jechuudha kompiitara keenyaaf. Also it is easy to perform basic software and hardware maintenance. Dabalataan illee maal gochuu dandeenya kompiitara keenya softweerii fi hardweerii isaa bifa salphaateen maintain gochuu wanta ofii keenya suphuu dandeenyu yookiin sirreessuu dandeenyu bifa salphaateen ofii keenya perform gochuu yookiin sirreessuutii danda'uun nurra jiraata jechuudha. Ka itti fufee jiru gaa kan nuti argannu cleaning computer hardware components ka jedhudha. Cleaning computer hardware components kan jedhu kun egaa baay'ee xiqqoo ni bal'ata waan ta'eef kutaa itti aanurratti isiniif qabannee dhiyaana. Peejii keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif ga'uu hin dagatina. Galatooma.